orma gammachiisuuf jecha tarsa'aa tokko immoo nyaaran qabu hin kijibuu miti hin tarsa'a tokko asitti hojiitti kenninee hojii karatti godhan wallaalanii mataaf luka hojii gaggaragalchanii gaafa sii bahan tarsa'aa hayyuu maal jedhama tokko amala ndaaqoo qaba ndaaqoon midhaan sassaabdeetti kennite nyaachuudhaaf jalqaba bittinneessiti ummanni Oromoo qabsaa'ee qabsoosa 4 kiiloo erga galchee booda qabsoo Oromoo bittinneessanii gidaamii fi mooyyaalee fi sololotti galchuu barbaadu bittinneessanii maalinni kun hayyuudha moo xiinxalaadha moo xibaaraadha moo maalinni kun diina Oromoodhaaf keetoo ta'anii Oromoo irratti hiree argachuun ammaan booda hin danda'amu boqonnaan sun cufamee jira Oromoon aarsaaf lafee kaffaleen aarsaa qaalii guyyaatti kaffaleen boqonnaa san ofirraa cufee jira lammataa boqonnaan bitamuu nama biraa jalatti jiraachuun irraa cufamee jira